መጨመር ይችላል። እንደዚሁ ሌላም መጨመር ይችላል። ራሱን ጽፎ ሌላውን መተው ይችላል። መፍቱ ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ከአምስት ሰው በላይ አይቻልም። ከዛም በኋላ እንትን አድርጋችሁ አንድ ካርቶን ውስጥ ማለት ነው። ካርቶኑ አንድ ነው። ባዶ እንደሆነ ያሳይታችኋል። ይቻላል፣ ችግር የለውም። ካርቶን ባዶ እንደሆነ አሳይታል። አይ በቃ ከዛ ጽፋችሁ እዚህ ውስጥ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይቆጠራል፣ እነሱ ይቆጥራሉ፣ እነሱ ያያሉ ማለት ነው። ይሄው ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ችግር የለውም። ወረቀቱን አንብቦ እንዲጽፉ ለእሳቸው ሰጣቸው። Filannoon musliimoota majlisaa guddaa turan bara 2017 bifa bareedaa ta'een jechuudha. Naannoo Gambeellaatti gaggeeffamaa ture. Gambeellaan musliimoota haqaa warra dhugaadhaan jechuudha. Garaagarummaan jiraatu, firqaan jiraatu, firqaa sana irratti utuu wal hin qoodin sirriitti jechuudhatti yaadee warra hojjete warra carraa walii kennee akkumaan jechuudha. Ta'umaa kan of keessaa hin qabne islaamummaa dhugaa naannoo sana akka jiru baay'ee hidhamuu badde baay'ee namatti tolaa. Warri Gambeellaa maashaallah jechuun hin barbaada jechuudha. Naannoo Oromiyaatti filannoon garee lamaan Wahabiyyaa fi Suufiyyii jedhaman gidduutti morkiin waggootaaf ture. Barana fala argachuu hin dandeenye. Gareen tokko gareen Wahabiyyaa akkuma boordii hoogganaa tureen itti fufuudhaan majlisatti koree filachiiftuu yookaan filannoo ofuma keessaa qofa hundeessee filannootti seenee kana malees masjiidota fi bulchan qofa irratti aayidii kennuudhaan masjiidota bakka bu'aa jechuudhaan warra filachuu danda'an carraa kana kennee masjiidota Wahabiyyaa qofa irratti filatame. Komiin adda addaa gama Suufiyyiitiin ka'uudhaan akka bulchaa godinaatti illee akka bulchaa naannootti amma ministeera nagaatti illee deemus kan Oromiyaa namni gurra kennuuf argamuu hin dandeenye dhaqaa walii galaa jedhame. Akka godina Iluu Abbaa Booritti bulchaan godina Iluu Abbaa Boor dhaqaatii walii galaa jedhanii gareen lamaan keessa hirmaatee bakka bu'aa isaanii fidatanii akka filataman jedhanus garuu gareen Suufiyyii bakka bu'aa filannicha kan filachiisu koree filatee beeksifattus hojiitti galchuudhaaf fayyamamaa hin taane jechuudha. Gareen Salafiyyii Wahabiyyaa ofuma isaaniitii qofa garee tokkittiidhaan filannoo gaggeeffame ta'uudhaan yeroo ammaa kana jechuudha torbee kana keessa gareen Suufiyyii Ahlusunnaa wal Jamaa ibsa baasaa jiraniin filannichi kan isaan hin affeerre waan ta'eef keessatti qoodan fudhanne waan ta'eef gareen Suufiyyii Ahlusunnaa wal Jamaa gaaffilee gama isaatiin ka'uudhaa fi deebii kennuuf gareen amma filatamaa jiru kun mirga kan hin qabneedhaa fi waa'ee Suufiyyii dubbachuu kan hin qabne ta'uu mootummaa biratti fudhatama kan hin qabne akka ta'an beeksisaa jiru. የጸሐፊ መሆን ፕሮባቢሊቲ ያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ይሻላል ብላችሁ እናንተ ተነጋግራችሁ ሰብሳቢ ማን ይሁን ምክትል ማን ይሁን ጸሐፊ ማን ይሁን ብላችሁ እናንተ ተነጋግራችሁ ብታመጡ ይሻላል እንጂ አሁንም ገና ለድምጽ ብለን ማድረጉ አይሻልም። ስለምንታወቅ ነው። የዚህ ላይ መጀመሪያ ነው ከሲራጅ አማን አሊ መሐመድ
ፈለጉ እዛ መረስ በቃ የሌለው እዚህ ጋር ጨምሮ መጀመሪያ በሌላ ወረቀት ነው የሚጽፉት። በሌላ ወረቀት እዛ ላይ ራሱ መጻፍ ይችላል። ግልጽ ላይ ቀጣይ ማለት አብዱልአዚዝ እዚህ ጋር ተጽፈዋል። እንዴ ነው የሚደረገው? አብዱልአዚዝ እዚህ ጋር ያዙበት እሱን ይለፈው። ሼህ መሐመድ ዑመር ነው ያን ሰውት ማለት አንድ ላይ አለ። ሻሃሊ ማለት የዚህ ያለው ሻሃሊ ጀዝባ ይላል። ሻሃሊ ጀዝባ የለውማ ሁለቱም ላይ ነው። ተራ ቁጥር 1 ላይ ሼህ ስራጅ አማን 6 ድምፅ አግኝተዋል። ሼህ መሐመድ መኪን 4 ድምፅ አግኝተዋል። ሼህ ዑመር አህመድ 1 ድምፅ። ሼህ አሊ መሐመድ 6 ድምፅ። ሼህ መሐመድ ዑመር 0። ሼህ ዳውድ መሐመድ 1 ድምፅ። ሼህ ሰኢድ በድሩ 2። ሼህ አደም እጅጉ 4 ድምፅ አግኝተዋል። ሁለቱም ጨምረን ማለት ነው። ተመሳሳዩን ትወስዳለህ እስከ 5 ስለሚሰጥ ምንም በአንደኛ ደረጃ እኩል ነው አይደል?
አንደኛ ሼህ ሲራጅ እና እንትና አሊ መሐመድ ነው 6 ነው ያገኘው እኩል ስለሆነ 1 2 ይዛል። ሶስት አራተኛ ደግሞ መሐመድ መኪን እና አደም እጅጉ 2 4 አሁን አንደኛ ሼህ ሲራጅ አማን እና አሊ መሐመድ እዚህ ጋር ድምጻቸው ስማቸው ጻፉና አንደኛ አደም ሁለት